Yara sha mirga lema mirga ko gadin disu. Yo mirga ko gadise wadi kenya nan disu. Njala slawe kaluga. Sagale la yo gote sauti galana gote gurba sauti galana kanyasi gote. Magala shami magala tenya shami. Amidol mai broda ajira gangen tabteni. Njala hawo. Magala tenya daga re bumozol ni sene jalla. Wadi tambom bade waliga yara kenya gabriyo gale gale omya sawatenya. Kala jalla hawo. Hayya hamidol mayrola jira gangen tabteni. Kurbandala gela bena madoni tabteni. Kala tindala shaha. Ani ya kana laka wadendure shagala ala wandu dajiteo. Dole tenya magala. Yaldara mora nyatu dabasangu rangenye dura galala nyatu ko shani ratangenye jenne darsna. Kala darsna ha. Wali jelale wali Qur'an tane. Burba magala bule. Yabo an kandage jadurome. Ndiye tinka. Wai. Wadi jin laga de ma ganda gudda gona la kajel tu jale nyate la gurba bona la. Hayye jalla. Yara sha mirga lema mirga ko gadin disu. Yo mirga ko gadise wadi kenya nan disu janka. Akala darasnati. Khurutana khalal. Jardara wajin. Hukumataka kati sana finne thali kulne thana finne thali tisi kulna. Hayye. Ajiji laga lema ganda gudda gona la. Ajel tu jare nyate ala gurba bona la. Adalle adamade. Akala jindal shaha. Dara sha mirga dema mirga ko gadin disu wadi kenya nan disu abo mirga ko gadin disu jaha. Dara sha mirga dema mirga ko gadin disu yo mirga ko gadise wadi kenya nan disu kala jandala shaha. Hayya. Adele bueto gurbale la sodane bilate gando la gurbambe la sodane. Njaleka. Jala shakale rekhenyeka. Hayya. Kasidala guturtan. Bishinga mutagala mutabal almankune. Abal almabangu mutabule abo abdale wale nude. Hayye wali selale Qur'an tane. Gurba wale abo ganda ke jawlale. Gababa. Ifi kabata male bulina ma azaba. Azaba bulana marabu malama kala jalla. Hayye bishinga mutagala mutabal almankune. Obuti yanko tala kanamuna rampune jahakunis. Akasi wal jala kamla. Yara sha mirga lema mirga ko gadin disu yo mirga ko gadise wadi kenya nan disu. Kala jalla khagawa. Dara sha akanatti daraju turtan jechu. Nafis Abrahimi dalata Sifis Abrahimi dalata Abrahim tijalle amara qalata. Umma nagiya fayya makan ke Zarama me umma Zara wae oda watarkan jayantu jaya Abrahim Hamid turteja me akka ati akka gaititi wan kana wan beit lakin intibehu haye ilmo dabeti Hamid Ibro haye deme dabe Abdullah Mu'min arkate August Luba
waraabelle olii waa faffaltuun hassee faala laaltuun hassee jee odoonni waa faluutiin ijoollee warraa marse jee. Eenyuja? Abdullaa Muuminaa intala dhale matti dhufe xiyyooti as baasi jeeni garsiise. Naafis Abraahimii dhalata siifis Abraahimii dhalata Abraahim kiyyallee Amaaraa qalata dhiiga Abraahim kiyya ilma Abraahim keetii kafalata jee. Hogguunni Abraahim dhalutti dhufe. Hoggaatti dhufu gaangeen Haamid Ibroo maqaan hangaatu Abraahim Haamidis maqaan raggaatu jee laagattu. Akkasiin jeena tahee waraana cufa fuullee jechuudha. Akkasikka isaa taa'ufa. Watarkee isaa baroodda akka haala horma jiboota ifii masoobii Haamid nyaata Abdulla namaa itti goote jettee. Har'aa anaa jira boruu rabbii jira ka'eetiin siibana boolla karroo jira jee. Akkasitti borummaa yaa cabaa koo duruu na dhageesseetti hayyoon jeen kaasuma taa'ee jimaan isaa duruutti hime warri dhufe akkasumatti hime. Hassan Shu'ii fidee haqaaraa 100 geessu 50 geessii sheekotiin jala teessu naa sheekotiin geessu yaa jimaa rabbi si haa bobeessu. Assalamu alaikum. Maaleykum. Akkamiin nagaa? Fayyaa. Maqaa kee irraa naa eegali. Maqaan kiyya Maamayyuu Alii Ahmad Shataa jedhama. Bakki itti argamnu kun odaa watar jalatti argamna. Mee waa'ee odaa kanaatiin wal qabsiiftee waan beektu. Olii xiqqaasanii Hassan Shu'ii Abdullaa Tarree jedhaniiti gaafa adeerri keenya mawluda godhu marmeela achiifichi dhaabanii fi adeerri Abraahim Haamid Haamid. gaafa inni mawluda godhu Abdullaa Tarree sanii achi dhaabanii marmeela foon affeela. Hassan Shu'ii jedhanii raammisii harri 12 fide mooraa ta'e jedhan. Hoggaa fidu aboo jimaa kana naa raabsaa jeen Abdullaa Tarree foon affeelu. Aboo jimaa si raabsinuu jimaa mawluda kanaa honga'u. Aboo naa raabsaa andaawwee olla eeggatanii ejersa ruufaatii gad anuma kana eeggatanii anaa ganda kana hunda daangalcha naa raabsaa jeen wala balsiin raabsinuu jeen. Hanganuma okkotee marmeela kana jala tuqu ol ka'ee achii tuqee asit deebee caatanatti hoggaa deebu amma hanganuma dhufteefi gaata rabbi Hassan Shu'ii fidee haqaaraa 100 geessu 50 geessii sheekotiin jala teessu naa sheekotiin geessu yaa jimaa rabbi si haa bobeessu ujeeni amma hoggaa akkana jiruun amma hanganumatti adeerri keenya kun Haaji Abrahaam gooftaa jimaan kun belta beekiga hoggaa inni kaniyyuu amma gooftaa amma jimaan Hassan Shu'ii raammisii fidee belta hedhume kam goonaa jennaan eenyu dhorkattan jeenka jaarsee Aqilaami Abdullaa Tarree aboo gandi haajii kun ka'a akka jirtanitti afrii guuradhaadha jimaa kiyya ka'unga guuraadha mawluda kanaa fidaadhaa jeenka aboo gandi keenya kun ka'eeti mataanuun baatanii ha'a jimaa san guuraa fida gandi akkuma jirutti afrii guuratanii dhaqanii guuranii fidanii boondaa takka Abdullaa Tarree foon affeeloo kanaa kennanii amma boondaa kana luqqaafateeti sadi akka fuufatee xiqqisee sadi imimmaan gadhiisee jaan. Hassan Shu'ii fidee haqaaraa 100 geessu 50 geessii sheekotiin jala teessu naa sheekotiin geessu yaa jimaa rabbi si haa bobeessu. Ujeetuma jimaan bobeemi akkasuma jala tuqoole amma jimaa bobeessan eega jimaa ungaa fidan san eessan na hin dhaajaniin kaa gooftaa achi ol gandaa ol hin naqaa jeeni jaa bikka xaaraatti bikka xaaraa sanin naqaniiti jimaa san keessaan odaan xiqqaan hoggaa ol deemtan ni gartanii achi keessaan odaan mayi kunoo guddatee jira. Bakka jimaatti naqan saniin. Bikka jimaatti naqan saniin gandaa ol kunoo Jaafar isin garsiisa. Odaan achi keessaan mayre jimaa san keessaan.